Ma- Yaada naayilii Itoophiyaa geessi keessa yeroo isin haasoftu fakkeenya guddaa fudhatte dubbiin achirraa usiif galte maaliif namoonni tokko tokko maaliif arrabsitanii minaamin waan jiru jira nuti arrabsaan jirru harargee keessaayis akka nama tokkootti mijiyyoo tana ilmoon coraa namni maayikiin jiru maayikii jibbu hin jiru fitti maa jechuun ni jira lammada immoo maayikiin badii qabdi moo hin qabdu irratti ati akka nama kaayiroo akka nama harargee kana iyyee isin laalturraa maal beeyta wanni tun akka amma namoonni tokko tokko osoo nu banne fagoo taa'ee nu laala garuu immoo nuti akka harargeetiin wal beeyna. Feemasni kutaa Oromoo hunda jira. Oromoon Jimmarraayis feemasa qabdi, Arsiirraayis feemasa qabdi. Isiin dhalaallee taate warra akka nama tokkotti maqaa harargeettis baaddee akka Oromoottis feemas taate garuu immoo ilaalchi isiin harargee tanaaf qabdu lafarratti akka kaayirootitti hoo akka qilleensarratti hoo akka harargee tanaaf qabdu maali meeti wanni beektu. Kan kijjibni. Okay. Lafarrattis miidhaa feemasoonni kun tuffii isinii qabu nama hedduu beekaaf Oromoo isheen hedduu qabna. Ati akka nama lafa san jirutti waan akka tokko wooma dhugaa waan kijibaatii miti. Okay. Gaaffii kana galatuun carraa naaf nu keetiif gaaffii tana deebisuun kiyyaan duratti uummatas jala taa'ee nu dhageeffatu nama 270 kanaaf gaaffii lama koomentii akka malee barreessu jiranii gaaffii lama gaafadheetiin sanboota karaa deebii teetiitti fufaa jaalsabboona. Gaafiin an uummata Oromoo kan. Gaafatan warra koomentii kana gaaffii gaafatan tiktook gubbaa ta'anii jalatti. Koi noobsi haaqil kiyya. Wanni ni nan gaafadhu. Gaaffii moo deebisa kan ni taaf. Laa gaaffii gaafadha. Akkuma koomentii faallaa haasawwan kanatti gaaffii sana haa deebisanii gaaffiin gaafadha. Jaalibsa haa ta'u, sabboona haa ta'u, ijoollee biraa haa ta'u, biyya Arabaa jirtu haa ta'u, namni kaayiroo keessa jiru arra feemasa jettanii jala suduutu jirtan kun hundinuu namni ijoollee biyya Arabaa jirtu amman meeqa dhalaas maallaqa irraa nyaatee dhiiraas kana je'ee ajandaa adda addaa uummatee maallaqa irraa nyaatee arrabsuu ture waqtii dheeraa itti feemasa ta'e amma xiggii qabatee kabajaan taa'u jiru kana gaafa san maa dheexanii hin qaaqinaa. Arra waggaa 8 tiiktooka kanaa fi uummanni uummata nama arrabsuurraa ittiin milkaa'uurraa ittiin if jijjiiruurraa maaliif arrammoo jaalibsaa fi sabboonaan ammas ijoolleen akkasumatti nama waan dhugaa hogguu arkee dubbatu qeeqxaniif maarree arfistan dhalaa xiqqeessitan kana jettan abalu jee maqaa isinii dhawa warra feemasa tahee milkaawee amma VIPdhaan deddeemu jiru isaan maan homatina gaafa maalleeyni keessan dafqi keessan wanni isin duguydan arrabarra kaayyatame maa kanan je'ina gaafa isaan nama arrabsan mee qaama saalaa dhalaa gabbaasan isaanirraan hin baane isaan maan homatina isaan maan kanan je'ina isaan maan riippoortiin godhina isaan maan jalatti hin katabsiisina gaafiin diyetan akkasiin naa deebisa warra jala jirtan sabboona kiyya waan bareeda na gaafatte gaafii ati na gaafatte tana ogguun teetitti as deebi'u dhugaa rabbi dubbachuudhaaf dabbaalis na gaafatee jira. Ati bakka maakii itti arrabsan bakka maakii itti xiqqeessan maal barbaada mana san dheeyxee yoo maakii nama arrabsu mana maakii arrabsu jiraatte akka nuti feemasoota tiiktook gubbaa irratti atis arrabsu jirta jechuudha naan jee. So eega akkas taate yoon dhufee mana kee deeggaru jiraadhe anis deeggaruutti hin jira jechuudha hijee gaafii kana wal gaafanne. Hayyee naan jee gaafii amma ati na gaafatte kana maakiin mee akka lafarratti maal balleessite ati waa afur qofan gaafadha naan jee afran jeen maakiin zinaa daleeyde ati ija keetiin agartee jirti taakka naan jee maakiin hattuudha ati agartee ija keetiin lama naan jee maakiin ammoo isii farshoo dhuydu
agartee jirtaan anjee sadii maakiin ammoo ishii nama tuffattu agartee jirtaahi afur je'ee na gaafate afran keessaa lama deebisee fi lama wal qabne ta tuffii irratti wal qabne ta dhugaatii isii waa dhugu jirtu ijatii yaa rabbi naan kannine ta zinaa ijatii yaa rabbi naan kannine itti walii galle nama tuffatti nama tuffatti maakii miti mubaarak aslii ammalleen jeen istiil naa hanga ammatti mana manatti dhayinee wal agarree jiru hunda isaanii jechuun walaa warra wallisu walaa kana jaa feemasa tahee wanni kaayiroo keessa jiru hundi makluuqa lafarratti nama ni tuffatan inni tuffatan akka nama malaayikaan samii buutee uumaa tana rabbiin hin uumne nama laalan eeni laalan gaariin keessaanii jira eeni jira yoom jira gaariin gaafa viidiyoo iskiriina isaa qabatee gabbahee nama waraabee waa faayidaaf deemu san gaariin akkasaan jiru mana dhaqee sappoorti si godha si jajjabeessa si galtee kana jaa maaliif jennaan achi keessa faayidaa jira. An nama bar namaaf rakkatee haa ta'u ifiif rakkatee feemasoota kaayiroo isaan haasawan kana bira dhaqee waan naan jaan dhageesse sabboonaan baana. Yoo sadaqaa uummata Oromoo irraa si guurre ispoonsara itti bitattamoo biyya dheeytee ittiif jijjiirtaa nama naan je'ee jiru osoo lubbuudhaan dhaqee gaafachuu jiru namni osoo ta lubbuu raasoo jiru namni Oromoo nam tokko gargaaree fi namni nama Oromoo guutuu tana akka Oromootti jechuu akka Harargeetti gargaare naaf takka'an namni sabboonaa naa gargaaree fi nama Oromoo 270 asirra jiru kana naa gargaare anaaf naa tokko namni sabboonaa naa kabajee fi nama Oromoo 270 asirra jiru kana naa kabaje naaf tokko an so tanaafu wanni lamaan kun ni jira ni jira haal lamaan ni agarte arrabbiin qabriitti ittiin dhabu dhugaar namni barcumarraa walii haa malee dhugaarraa waliin ka'u gaafiitti kanatti dheeressuu hiyyaaf na offolcha gaafii biraatti yoo qabatte waa'ee ni sarmuutee fi waa'ee nuti achi salamtee fi nuti salamtee nuti hin jenne san maaliif warra isin dur wajji turteetu gadi beekii malee san jaarsa boonaa fi jaalibsaa hin laallatu akka warroota naagilees jennu nu laallatu san ifumaa fi waan dur wajji dalagan wal if gabbaasan siis hin laallatu sanii ka gabbaate gaafata nama waa'ee akkasii gaafata. Sabboona shittoo qoyme sabboona laalla amma bakka sanii miti bakki amma waasuwwan kun waan deengatti dabree beek gaafin irraa kun deebisaan amma deengatti godheef wamma deengatti arra wanni haareen har'a maaltu jira namni tiktok kanarratti bahee wal dubbatu ajendaanis lakkumaan haareen dhufaa wanni haareen dhufaa jechuudha namni gaafa walitti qabsaa'u gaafa walitti duulu waan karoorfatee qaba namni sunis gaafa duula fi dura dhaabbatu waan karoorfate galmaniin gahee qaba fakkeenyaaf hanga ammaatti galma akkamirra geessan fakkeenyaaf maakiin faanoo galma akkamirra gaan galmi isaa irra gahan kana hanga kiyyatti ijaan arkee yoo dhugaa ta'e waan suuta jislaa ijoolleen tun godhachuu qabdu warri ijoollee tana jala deemee ijoollee tana deeggaru warri koomentiin jabduutii yoo qashxiitii yoo yeroo hunda haallayyaa si buusu nama si deeggaru beek namni si deeggaru yeroo ati badiirra jirtu yoo si deeggare